Waaqayyo siif haa baay'atu mastiyyee akkam nagaa oltee jirtaa fayyaa keetii an nagaa kooti. Sagalee kiyya kan adaraa dhaggeeffadhu. Namichi naa dawwalee ture. Waa hundumaa naan jedhee ture. Maallaqa doolaara 10,000 nan kennaa fi akkasumas makiinaas nan bitaa fi waan ishiin barbaaddu hundumaa nan godhaa fi daa'ima naaf haa kennitu. An daa'ima nan barbaadaa. Kunis hin xiqqaata yoo jedhettan dabalaa fi warqii kan gurraa kan mormaa kan harkaa hundumaas nan bitaa fi waan ishiin naan jette hunduma nan bitaa fi bilbilallee ayfoonii S 23 mana 23 kan haaraa ba'e san nan bitaa fi waan ishiin jette hunduma nan kennaa fi ishimti daa'ima kana naaf haa kennitu. Daa'ima kana ani yaa'u kasitu beeka haati manaa koo daa'ima hin qabdu jedhee sababa saniin ani immoo daa'ima kana argachuutti baay'een gammade. Ilmoo kana hin dhiisu jechaa jira. Ati odoo carraa kanarratti fayyadamtee jireenya keetis ni jijjiirta, jireenya maatii keetis ni jijjiirta. Kan baasu ati immoo odoo roobduu gara balgii kiyyaa jedhe. Egaa baay'ee nama ajaa'iba. Ajaa'iba guddaa sirraa dagaa jira. Ani obboleettii koo dogongoree jira. Dogongoraan sitti aaree jira. Sitti muufadhee jira. Dhiifama naaf godhi yoo nani siin jedhee kara tokkoon dhiifama si gaafadhu immoo amma immoo kara naani haala naa mijeessaa jirta. Maal ani daa'ima koo waan ani ittiin guddifadhu dhabee jira. Na gargaarii siin jedhee jira. Ani siin hin jedha. Maaliif siin jechuus hin barbaanne qaba. Abbaan waan godhee waan itti seenu san fuma isaatiif danda'ee keessaa of baase jechuudha. Na ajaa'ibsiisu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maali kanan dhalee daa'ima koo namaaf kennuuf? Abbaadha. Gatii abbummaa anuma biratti yaa baasu. Narraa fudhateetii miti kan baasu. Ati immoo jidduu keenya keessa galtee ganaa isa wajjin haasofteetu inni akkanan godhe jedhe maal ani birrii ani gurguraa daa'ima koo birrii ani gurguraa ergoo midhaanti birriidhaan gurguramti biyya kee. Ani 10,000 sito miliyoona 10 osoo ta'e miliyoona 100 osoo ta'e ani daa'ima koo birriidhaan hin jijjiiru ishee birriidhaan hin jijjiiru. Sababa saniifiyyuu edaati kanaaf na iyyaafatta yeroo nani si jalaa zimmi jedhee wanno jedhu maaliif guyyaa duraatis iddoon jirutti natti ergitee jirta. Deebiteetis dammoo ammallee na soqsiistee maal ati lubbuu kootirraa haajaa qabda moo lubbuu daa'ima kootirraa haajaa qabda. Hin kennu ani daa'ima koo. Mahaanii ta'uu dhiisee 10,000 haa ta'u. Maalan isaaf godharee anaamoti kan isa maaliif anaamoti kan daa'ima isa dhuungate. Anaamoti immoo kan daa'ima isaaf kenne. Waaqayyoon naaf kenne waaqayyoon isaaf kenne miti. Gargaarsa yoo barbaade ana biratti yaa gargaaru. Ani immoo maatii kiyya birriin daa'ima kootiitiin ni miti kanan maatii kiyya jijjiiru. Raadiyoo ishee baay'ee na ajaa'ibdee jirta jechuudha. Ajaa'iba ana hin jedhe. Ajaa'iba ana hin jedhe sirriitti dhagaa jira jechuudha. Ajaa'iba ana hin jenne sirriitti dhagaa jira. Waan hundumaafiyyuu sirraa hin bareedne. Viidiyoo kalechaa hojjedhe irratti waa'ee mastuu namoonni hedduun irratti duultanii jirtu jechuudha. Akkasumas immoo akkuma namichi naan jedhe mastuudhaafis dhaqee sagalee ergee jira. Mastuun sagalee koo dhaggeeffatteerti jechuudha. Viidiyoo koo ani gadhiise ilaaltee sagalee koo dhaggeeffatteerti. Akkasumas namoonni namichi birrii meeqasii kennee birrii meeqa nyaattee akkana gochaa jirta namoonni jettanis jirtu. Ani birrii wajjis hin nyaanne homaas gubboos hin fudhanne gubboos fudhattuu hin barbaanne jechuudha. Isiniif galee ani hojumaa gaarummaa hojjechaa jira. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Warroonni mana keenya faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kalecha hojjedhe irratti jechuudha. Ani bakki inni dogongorellee hin jira jedhee yaadu.
wanni hin dogongorellee hin jira jedhee yaadu. Maaliif jennaan mastuudhaan jechuudha warroonni biyyaa sa'aatii kanatti wanta hunda isaatu dhagaanii jiru jechuudha. Amma hojii ishee kanarratti waan ta'e kanarratti namni tokkichillee ittiin gammanne jechuudha. Isiniif galee hundi isaaniitu dullaadhaan ishee eeggachaa jiru gaafa ishiin galtetti. Abbaan manaa ishee siruma ofitti hin dhiyeessu. Namuma ishii fakkaatu ofitti hin dhiyeessu. Deemeen dubartii biraa fuudha jedhe. Waan sin garramu jechuudha. Innaa amma ishiin kanarraa biyya Oromoo osoo jirtu daa'ima kana wajjin ajoofte gaafa biyya galte daa'ima kana wajjin hin jaalatamti jettanii yaaddu sin. Innaa ani immoo wanti kana yaadeef yaada namichi naa kaaseef irratti wanni naaf ta'eef wanti fudhadheef wanti irratti walii galeef maaliif mucayyoon tuni har'aa asitti hojjettu amma hojjechuu hin dandeessu. Mee warroonni ishii dhaquu qabtan hin gargaarra waan ishiin barbaadde jedhame namni takkittiin hin gargaartan jechuudha. Innaa amma hojii dhaabdeerti sa'aatii kanatti hojjechaa hin jirtu. Homaa takka hin qabdu. Garuu baatee jirti. Mana hojiitis baateerti. Urufa jirti. Ijoolleen ishiin biratti galte yoo danda'an aga ji'a 3 yookaan ji'a 4ti. Saniin booda mucootan ofirraa baasanii gatu. Gaafa maal taate? Gaafa kiraa manaan kaffalle. Gaafa qallaba hin dandeenye. Namni tokko zim jedhee nyaata namaa nyaachuun ni ulfaata jechuudha. Isiniif galee. Kanaaf fudhattee daa'ima kanas biyya galchuuf daa'imti kun maallaqa guddaa ishii barbaada. Warroonni asitti deessanii daa'ima gara biyyaa galfattan ni beektu. Jalqaba irratti imbaasii deemameeti daa'ima kana iddoo ba'uun beekuun. Warroonni daa'ima asii galfattan beekuu dandeessu. Ganaa waraqaan daa'ima kanaa ba'a jechuudha. Waraqaan maalii? Waraqaan eeyyomaa kan daa'imti kun biyya kana ba'uu danda'u waraqaan eeyyomaa dirqama ba'a. Yoo kun hin baane daa'imti kun biyya kana ba'uu hin danda'u. Innaa waraqaa kana maallaqni echaa dhufee waraqaan kun daa'ima kana hojjechiifama tokko. Inni lammaffaan maal hojjetteeti daa'ima kana? Daa'imti kun sa'aatii kanatti amma daayibberii barbaada. Aannan xuunxoo barbaada. Wantoota adda addaa barbaaddi haa daa'imman nyaata madaalamaa aannan ta'eef miti aannan viitaaminii qabu fa'aa barbaada jechuudha. Isheen sa'aatii kanatti maallaqa hin qabdu. Eechaa fuutetti daa'ima kana hunda bittee dandeessee daa'ima kana guddisuu dandeesse. Madaamonni biyya Saudii kana bichaa keessatti hin argine daa'ima qabatanii mana madaamii hojjechuu. Biyyoota biraa daa'ima qabatanii madaamii bira hojjechuu hin argine sarman madaamuun. Dhugaa Saudii kana bichaan argine warri argitan dhugaa dubbadhaa. Saudii kana bichaan madaamonni waan eebbisee daa'ima wajjin ni sarmu ijoolleen ni hojjetatti. Garuu ani biyyoota kaawwan hin argine jechuudha. Kanaaf mastuun immoo Saudiidhaan ala jirti. Saudii keessa miti kan jirtu. Ani sodotaan Saudii keessa hin jira sa'aatii kanatti hojjetachuu hin danda'an beekamu. Ishiin garuu biyya kanaan ala jirti. Kanaaf daa'ima kana wajjin akkam goote daa'ima kana eecha godhatteetti eenyu bira godhatteetti hojii mana madaamii seentee hojjetti. Akkam gootime warroonni narratti duultan kun. Amma namichi kun maallaqa kana kenneef haa jennu. Maallaqni kun jireenya mataa ishii qofaa miti kan jijjiiru. Jireenya maatii ishii ni jijjiira. Maallaqa kana fudhattee ni galti gara biyyaa daa'ima ni kennitiif. Nan deebi'a jettee tikeetti ishii banaa gootee deebiti. Wanni beekuu qabdan. Saniin boodatti gaafas deebitu daa'imtis jabaachaa guddachaati ni deema. Ishiin ji'a 6 haa ta'u waggaa 1 haa ta'u biyya teechee immoo ni deebiti jechuudha. Jaraan waliigaltee yoo jiraate bar rakkoon hin jiru. Na jaruma biratti deebiti. Jara biratti deebitee daa'ima kana ni ilaalti. Daa'imta aga beekaa deemu akka aga baraa deemu akka ishiin haadha taate itti himti jechuudha. Daa'imti kun gaafa guddatee baree haadha kiyyannaa caala. Haadha kootan barbaada jedhee gaafa fedha qabaate inni ofiisaatii luka isaatiin ni gala gara biyya haadha isaa. Garuu carraa daa'ima kanaa qabuurra osoo carraan kun daa'ima kanaa banameen jedha akka mataa kootti. Inni galee sa'aatii ho'a kanatti sa'aatii namichi kun barbaadutti osoo baname amma ishiin sagalee ishii jalqaba akkuma dhaggeeffattani. Sagalee ishii wanni isinii banee fi
akka dhaggeeffattaniif wanta ishiin keessan naan jettu jechuudha. Innaa yoon badii qabaadhee bakka kanatti dogongorte jedhe ani mala baasuu fi zadee uumuufidha. Ammaayyuu sa'aatii kanatti rakkattee jirti. Sa'aatii kanatti wanta aannan hin bittu, wanta daa'ibbiriidhaan bittu ijoollee danda'aa jira. Biyya ormaa keessatti namni kamuu hojjetee nama tajaajilu ni ulfaata. Harka namaa jedhanii eeggachuu ni ulfaata. Ishiin mataan ishiitillee biyya galuuf tikkeettiin birrii guddaa ishii gaafata. Ni beektu. Ol ka'aniituma harka duwwaas biyyatti fiiganii galuun ni ulfaata. Jireenyi Itoophiyaa qaala'ee jira. Kanaaf malee ani daa'ima kee gurguradhu hin jenneen. Daa'imas abbummaa kenniti malee gurguramaa miti kun. Kan kennamu abbaadhaaf mishigiraallee labbaatu saxxaal. Ishiin birriin fudhatti ni galti. Immoo wanti irratti olii gala nama jidduu kanatti maalidhaa? Waggaa tokkos biyya turtu. Ji'a jaas biyya turtu tiikeetiin ishii banaadha. Akka namichis naan jedhette jechuudha. Tiikeetii kana banaa gootee ni galti. Erga tiikeetii kana banaa gootee galtee gaafa as deebitu immoo jara biratti teechee yoo taa'us barbaadde teechee daa'ima ishii kana biratti cinaa teechee waggaa tokkos waggaa lamas barbaaddu teechee daa'imti ishii obbaree akka ishiin haadha taate barsiiftee yoo jette daa'imti arabaa immoo daa'imti arabaatu xiqqeenya yoo nuti siqan akka haadhatitti nu ilaalu mitiire kun immoo foolii haadhaa fudhachaa deemee haadha ta'uusaa dhugaasaa gaafa bare yookaan gaafa san wajjin galuullee ni danda'a. Biyya guddatte keessatti daa'imtoo guddate immoo badooman qabu. Mana barumsa gaarii barataa, uffannaa gaarii argataa, nyaata madaalamaa argataa, waa hundaan ni soorama. Maal rakkoo qabame? Eechatti rakkoo qaba jettanii yaaddanii tammaa yaada kanarratti natti duultan namni hundi keessanuu. Walee yoo ta'e waan gaarii malee waan badaa namaaf hin yaaddu. Anis mastuudha akkasumatti yaade. Ati hiriyaa gantuudha, ati hiriyaa badduudha warroonni naan jettanis ni jirtu. Ani hiriyaa gantuus miti, hiriyaa badduus miti. Odoo hiriyaa gantuuf badduu ta'e immoo yaada ishiitiin jira. Bilbila dawwaluu fi waa hundumaayyuu haala mijeechuu fi duuban deemu ani. Niif galee miti. Kanaafi akkasitti wadhaa obboloota koo. Niif galee sinin jechuu jaaladhaa. Viidiyoo kiyyaa har'aasumarraa nan goolaba. Bakka itti dogongore yoo jiraate yaada koomentii jalatti barreessaa. Anis immoo yaada keessanis fudhachaa nan deema. Lakkiin gargaarraa. Waan qabnuun cinaa dhaabbannaa. Waan ishiin rakkatte ni gargaarra warri jettanis yoo yaada akkasiitis kaastan sintu beeka. Daa'ima kana kennitee rakkoo kana keessa jalqabaa baatu. Booda akkati jette kana wayyaafis warri jettanis isin yaada lachuu warroonni qabdan koomentii jalatti barreessaa. Niif galee maaliif ani gara wallaalee sanani yaada kana namichi naa kaasnan kan ishii jedhan gara wallaalee amma sa'aatii kanatti neera takka farkaan qabdu. Niif galee anis qabaadheen erguuf osoo hin qabaadhe nan ergaaf hin qabu. Hin beektu birriin biyya arabaa nama harkan teechuu baatiidhaan kan argannu biyyuma dabarsina. Kan harkaa qabu biyya darbee inni akkana akaawwamee ta'ee jira. Hanjaa dhuftu immoo ganaa eeggamaa jira. Sa'aatii kanatti ishii rakkoo irra jirti. Maallaqa ishii barbaachisa. Kanuma isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaa har'aaf asumarratti goolaba. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.